Egaa beekamtii argachuuf jecha tiktookara biratti beekamuuf jecha ijoolleen tokko gola madaamii keessa teessanii waan hin taane kan hojjettan obboloota keessan isaan haaraa dhufaniif yaaduu dadhabdanii wanta isinitti fakkaatu kan hojjettanii boru obbolaawwan kiyya kuni rakkoo maaltu irra ga'uu danda'a jettanii namoonni yaanne hedduutu jira. Ofii keessanii manni isin jirtan firii ta'ee madaamiin keessan kan isin hin dubbanne yoo ta'e obboloota keessan gola biraa jiraniif yaaduun dirqama isin barbaachisa. Egaa viidiyoo tokko argee tananii osoo amma madaamiin koo viidiyoo kana argite maal naan jedhetti laata kan jedhuun na ajaa'ibe. Viidiyichallee asuma keessa argattu. Maaltu ta'aa jira? Maal gochaa jirti kan jedhu wajjumaan ilaalla. Isin immoo viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraa nu wajjin turaa jenna. Asumarraan qaxxitumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Nama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa viidiyoo jalqaba irratti isinitti agarsiisee jechuudha. Dhugumatti viidiyoon kun na aarse maaliif jennaan ofiif mana gaarii yoo hin jiraadhe ofii kiyyaaf madaamiin kiyyaan dubbattu yoo ta'e ijoollee biraatiif immoo akka rakkoo gurguddaa itti fidaa jiru argaa namoonni hin jirre hedduutu jira jechuudha. Fakkeenya madaamiin ani bira hojjedhu madaamii gaarii taatee waan fedhe yoon hojjedhe kanatti hin dubbanne yoo ta'e madaamonni hundi immoo akka madaamota kiyyaati jedhee yaaduun dogongora jechuudha. Inni asumarraanis ofii kiyyaa yoo yaaduu wallaale obboloota kiyya mana biraa jiranii fi obboloota koo ganaa biyyarraa dhufaa jiraniif yaaduun dirqama nama barbaachisa. Asirratti ijoollee hedduun ijoollee tokko viidiyoo waraabuu malee maaliif akka waraabaa jiran kan hin beekne jira. Viidiyoo tokko gadi dhiiste jechuun nama tokko lamaa miti kan ilaalu. Viidiyoo jechuun kan addunyaati. Viidiyoo jechuun kan uummataati jechuudha. Viidiyoon tokko gara miidiyaa irratti ba'e jechuun gara uummata hundaatti gara saba hundaatti ba'e jechuudha. Yeroo ammaa kana wanti hundi teekinooloojiin babal'atee jira. Waan badaas yoo jette waan gaaris yoo jette googilii keessatti jijjiiranii afaan qayyaranii waan ati hojjettee fi waan ati jettisan viidiyoo san keessatti ni argama ni dubbatama afaan loqon ni jijjiirama viidiyoo kamirrattu jechuudha. Inni asumarraanis amma isheentu maal goote ijoolleen hubattanii ijoolleen hubanne immoo ani bal'isee viidiyoo kana keessatti isiniif hin qoodaa jechuudha. Obboleettiin keenya kun akkuma anaabsinii madaamii keessa yoo mana madaamii keessa yoo hojjettu garuu haa ta'uti tiktookii hojjetti. Tiktookii waraabuuf jecha wanti ishiin viidiyoo waraabuuf jecha wanti ishiin gadi dhiiftu wanti ishiin iddoon ishii viidiyootti waraabdu ishii akkana goote haa jennu boru madaamni ishii amalatti jijjiirte viidiyoo kana laalte akka viidiyootti argite kanatti hojjedhu odoo jetteeni namatu rakkoo itti fide moo ofii ishiitii rakkoo ofitti fidde jettanii yaaddume. Inna isheen iddoon isheen viidiyoo ammatti hojjette sun shintibeetidha. Shintibeetii seenteetti maal goote isa shintibeetii harkatti dhiqatassan hundi keenya nun beektu isa sanirra kortee dhaabbatte. Inni sun ofii isaatii mataa isaatiif of danda'ee kan dhaabbatu miti. Isiniif galee wanti suni itti gadi qabsiifame pilaastikii wayitiin itti gadi qabsiifame yeroo gubbaarra dhaabbattu kufuu danda'a. Yeroo irra kortee dhaabbattu sanii odoo inni sun garagareeni osoo luka ishiitii irratti garagaree osoo kuftee eenyutu miidhama? Ishiin miidhamaa miti. Osoo lukaa cabde osoo wanti kun gizee garagaru wajjiin kuftee luka ishiitii irratti mataa ishiitii irratti dudda ishiitii irratti kufee duute moo hin duune wanta godhuu fi wanta hojjennu tokko kuni namiidhamoo namiidhu jennee adda baafachuu qabna. Unkaan ofii keenyaa miti madaamin yoo iddoo akkanaatti nu ajajje madaamin waan akkanaa kana godhaa hin jettu si jammar isarra dhaabbadhuuti kana waliin jettu jechuudha. Dhugaan sinitti hima jechuudha. Wanta akkanaarra dhaabbadhuuti kana naa hojjedhu jettee madaamin nama ajajjuu hin jirtu. Wanta tokko ofii keenyaaf nu ajajan jennee kan itti deemnus jirra. Wantoota akkasiirraa of qusachuudha. Dhuguma siniin jedhan obbolaa keessan mana biraa hojjetan kan mana madaamii biraa hojjetaniif yaada ofii keessanitti cittanii waan barbaaddan yoo hojjettanii madaamin immoo viidiyoo isin hojjettanii feetan kana hin argitu jettanii kan yaaddanne jirtu. Viidiyoo isin hojjettan kana guutumaan guututti madaamin teechan ni argiti. Laaltee viidiyoo keessan laaltee booda akka viidiyoo isin hojjettanii ittiin beekamtee argachuuf duuba makaraa argitan kanatti hojjedhu isiniin jetti. Ofuma keessanii madaamii gaarii fuutanii badduu gootanii akka mataarra isin baatu gootu. Kanallee sirriitti beekaa. Inni biraammoo iyyuu yeroo mana namaa hojjennu amma isheen tun isa kanarra kortee dhaabbattee
haala kanaan dhaabbatte. Osoo irratti kufee duddaa cabdi. Osoo luka irratti cukkufee lukaa cabdi. Osoo mataa irratti kufee cafallaqamti yookaan duute. Kuni pilaastikiidhaan gadi qabsiifama. Isarra dhaabbattee deebitee luka tokkoon gara biraa dhaabbattee jechuudha. Innaa kuni waan hin taane mee warroonni viidiyicha sirriitti hubadhaa ilaalaa jechuudha. Ani viidiyoo kanarra deddeebi'ee ilaale. Maaliif ofii kiyyaa yaaduu yoon dadhabe obboloota kiyya kaawwan yaaduun narra jira jechuudha. Ofii kiyya ofirraa ba'ee yoo kan jiraadhu ta'e obboloota kiyya miskiinota mana biraa jiraniif yaaduun qaba jechuudha. Akkasitti beekaa. TikTok irratti maraattanii akka feetan taatanii homaa isiniif hin godhu. Kanarra hojjechaa jirtanii fi kanarra keessa jirtan kun garuu faayidaa guddaa fi bu'aa guddaa isiniif qaba jechuudha. Kanaafuu sirriitti yoo mana madaamii jirtan wantuma isinitti fakkaate fi wantuma fuula keessan duratti dhufee gochuu barbaaddanii fi hin raawwatinaa jechuudha. Amma ishii waa takka hin goone yookaan walawwal shintibeetii seentee dhattee gubbaarra ol kortee gamana dhaabbattee gamas dhaabbattee wanti ishiin qabattee dhufte wanta kun isa mastaawotiidhaan walawwalamuudha. Kan ishiin harkatti qabatte kan mastaawotiidhaan walawwalamu akkasumas immoo fooxanis kan mastaawotiidhaan walawwalamu. Sobdee akka waan xaaraa shintibeetii walawwaltuu gootee xaaraa walawwaltee viidiyoo hojjechuuf hibar. Viidiyoo hojjettee buutee kaatee deemte jechuudha. Kuni amma sirriidha jettuure viidiyoodha jedhanii waan akkanaa hojjechuun viidiyoo waraabuu jedhanii waan akkanaa fakkeechuun har'a xaaraa ishii walawwalte akka nama walawwaluu gootee fakkeechite madaamiin argite boru dhuftee tokkotti fooxaa fidii kana godhiiti akka kaleecha si argisanitti hojjedhu odoo jette ofitti xaaxaa fiddemu xaaxaa finne harkuma ofiitiin harkuma keenyaan kaanee yeroo nama balleechinu harkuma keenyaan kaanee yeroo madaamota keenya balleechinu mee maaltu namatti dhaga'ama. Gola ormaa keessa yoo jiraannu si jammar viidiyoo waraabne dhiisne mana isaanii keessa deemne akka waan mana keenya ta'u namoonni tokko bare hojjechaa gisee viidiyoo gadhiisan nu haa ajajanii akkanatti hojjetti haa jedhaniiti waan akkasii san gadi guuru jechuudha. Isin gadi guuraa gara obboleewwan keenyan kaawwaniif yaada madaaminni argiti viidiyoo keenyan ammas irra deebi'ee kan jedhu jechuudha. Kanaaf yeroo hojjennu maal akka hojjechaa jirru maal akka gochaa jirru gola ormaa keessatti abjuun nu baase tiktookii duuba makaraa argoo osoo hin taane hojii madaamii siraatan hojjenne madaamin akka ishii wajjin akka walitti hin buunee fi nageenyi nu lamaan jidduu jiraate anis hojjedhee gara biyya kootti galuu ishiinis hojjettee anis hojjedhee maallaqa irraa argachuu ishiinis immoo maallaqa naan laachuu nagaadhaan biyya kootti galuudha malee tiktookii yookaan viidiyoo waraaba jedhee tokkoffaa madaamiidhaan walitti bu'uudha. Bilbila baay'isanii qabachuu fi yeroo hojjettu bilbila of jalaan deemuun jechuun booda madaamii teechanis ofitti buusuu walitti bu'uu ta'u jireenyi keechaan sin harkaa baduu danda'a. Amala duraan hin jirre sinitti agarsiisuu dandeechi. Ati hojii hin qabdu bilbiluma maleedha. Ati hojii hin qabdu bilbilumatti fiiddaa xiqqoo jedhan bilbiluma qabachuuf fiidda jedhanii amala sinitti jijjiiru. Ijoolleen amma dhuftan adaraa keessan yeroo mana madaamii hojjettan madaamiin teechan akka sinitti hin dubbanne maaragaan akka wajjin hojjettan yoo barbaaddani dhugaan siniin jedhaa miti bilbila madaamii afuutti tasumallee hin qabatina. Akkasumas viidiyoo hin taane waraabdanii mana isaanii waraabdanii tiktookii bu'aa hin qabneef jettanii irratti gadhiiftanii madaamiin teecha sin argite rakkoo keessa yoo seentanii booda rakkoo san keessa ba'uu dhabuu dandeechu. Bilbila sin harkaa fuudhuu danda'u. Intarneeta sin irratti cufuu danda'u. Akkuma ijoolleen kuuwwan ashqaabbatanii viidiyoo waraabanii gadhiisan anillee akkashii sanan ta'a anillee akkasitti viidiyoo waraabee gadhiifadha jettanii tasa ijoolleen sammuun barrabamtanii waan akkasii hojjettan jireenya keessan ofitti dukkaneessitu. Gaafa ofitti dukkaneessitan immoo namni garagaree isin laalu hin jiru. Tiktookii waraabuuf viidiyoo hojjechuuf kana goote yoo dandeettii qabaattan ammas borus wanna irra deebi'ee siniin jedhu osoo waa'ee tiktookii hin baratin odoo galcha gadi buutanii sammuu keessan achitti hin maraatin namni maraatuu tiktookiitiin qabame irraa deebi'uu hin danda'u. Dhugaa tiktookiin takkitti sammuu keessi barrazeeto sammuu kee garasii gore taanan waan biraa hojjechuu hin dandeechu. Isuma bichaa laali si godhaa isuma bichaa hojjedhu si godhaa jechuudha. Kanaaf yeruma jalqabaa kan odoo sammuu kee hin barrabamini maal gochuu qabdaa? Yoo dandeechi nan hojjedha nan guddadha yoo jette yuutuubii banadhuuti yeroo qabdutti bilbila kee waan biraa hin godhin laayivii itti baniiti bilbila kee kutaa godhi iddoo intarneetni jiru godhiiti laayivii itti baniiti biraa deemi sa'aatii sii qoxxora yoo guddate si fayyada yuutuubiin garuu tiktookii faayidaa isaa waan takkan argineen
yoo waa beeksisuu taate boru yoo beekamte argattee waa beeksistee akkasitti irraa argatteen alatti akka yuutuubiititti viidiyoo ati irratti hojjettu faayidaa siif hin qabaatu jechuudha. Anamma waleen yuutuub irratti yoo nan babba'ee hojjedhes viidiyoon ani isinii gadhiisu kunis anaafis faayidaa qaba jechuudha. Haala saniin sirriitti beekaa jechuudha. Waan si fayyaduu fi waan si miidhu sirriitti adda baasaa beekaa. Yookaan immoo waanuma hundatti deemtu yoo ta'e miidhamtoota taatanii bilaasha baddanii booda asiillee galtan baadiyyaatti gad deebitanii daaruma duraanii san keessatti deebitu jechuudha. Kanaaf maaliif akka biyyaa baatanii fi biyya ormaa gaafa jirtan asii yoon galee maal irratti bobba'ee hojjedheen tattaaffadha jedhaati sirriitti gadi fageessaa yaadaa malee tiiktookidha jettanii makaraa keessaniin arginaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoo har'aaf qabadhee dhufee kana fakkaata. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Mana kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun akkuma duraan baratame nu jajjabeessaa isiniin jenna hordoftoota kiyyaa. Egaa viidiyoo kiyya sumarraa nan goolaba waan wajjin turtanii ulfaadhaa galatoomaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hordoftoota amantaa kiristaanas ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jechuu jaaladha. Baay baay.